Oduu gammachiisaa miidiyaan Hegeree Niwus Neetwoork hundeeffama waggaa 5ffaa isaa sababeeffachuun afeerraa addaa isiniif qopheessee jira. Hegeree miidiyaan bara 2019 irraa jalqabee uummata isaaf tajaajila odeeffannoo haqaa fi wayitaawaa dhiheessuun gahee olaanaa gumaachaatii jira. Kanuma sababeeffachuun caamsaa 19 bara 2024 5,000 Pirimeer RD Thoomson Memorial Park jedhamutti Hegeree miidiyaan afeerraa kabajaa isiniif godheetii jira. Yeroo ammaa Hegeree miidiyaan odeeffannoo dhugaatii rakkoo uummata Oromoo fi Oromiyaa guyyaa guyyaan funaanee isin biraan gahaa jiraachuu ni beeka. Kana waan ta'eef afeerraa caamsaa 19 bara 2024tti isinii godhaa jiru irratti argamuun Hegeree miidiyaa waliin haa tumsinu. Koree qindeessituu afeerraa Hegeree miidiyaa odeeffannoo dabalataaf 2266 takkaahuu 41 yookiin 41 69 84 85 70 Hegeree Niwus Neetwoork.